السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع أركفونه جرجرتو أمتك أشتي أمتك جلالا في أمتك كبجا أكم جرتان نجيني سنبدا الحمد لله رب العالمين. أنيس نجفوتي كده ربي هذا اللي تبني ولت تبني جرا الحمد لله رب العالمين. ربي نكان ساعات كان نجاي ولت نديس شكرين زت حجراتو. Egaa hordoftoota kiyya jaalatamtootaa fi kabajamtoota obboleewwan kiyyaa hordoftoota koo akkasuma dinqisiifattoota koo hundumti keessaniyyuu galatoomaa ulfaadhaa kabajamaa isiniin jechuun jaaladhaa. Waa'ee viidiyoo kaleessaa irratti illee namoonni yaada kennitan yaada san irratti illee hundaa'ee isiniif hin deebisaa. Kan gaafii gaafattanillee jirtuni kan afaan dubbattanillee jirtanii anillee waan hin murkaneeffadhe waa'ee mucayyoo Saudi Arabiyaa keessatti taate sanirraa inshaalla viidiyoo irra deebi'ee isiniif hojjedha jechuun jaaladhaa. Egaa isinitti dheeressuu gara viidiyoo qabadhee dhufee kanatti isinii tara jechuudha. Obboleewwan kiyyaa barri badee jira, barri sodaachisee jira, baay'ee nama sodaachisaa, baay'ee nama shakkisiisaa, nama dhugaa dubbatu yeroo kanatti namatti amantee dhiyaachuu irra bineensa bosonaatitti maxxaqxee jiraachuutu irra si'aawwaxaa jechuudha. Nama jechuudha. Akkuma suuraa argaa jirtan jechuudha mucaan kun dubartii fakkaachuudhaan bifa kanaan aartee qaxxalatee bifa kanaan dubartii fakkeessuudhaan hoteela galee Itoophiyaa keessatti jechuudha. Hoteela galee hoteela keessa osoo hojjetu akka nama hojjetuutti osoo galee dubartii fakkaatee qaxarame galee ergasii booda yakka guddaa raawwate jechuudha. Achi keessa hoteela keessatti yakka raawwatee hidhaa waggaa tokkootiif adabamee jira jechuudha Itoophiyaa keessatti. Baay'ee nama sodaachisa. Dhugaa dubbachuuf baay'ee nama sodaachisa. Bara kana keessa kam akkatti ilma namaa kamitti akka dhiyaatu amantee akka dhiyaatu ayidoon anaa gaafii natti ta'a na ajaa'ibsiisalleedha jechuudha. Ilmi dhiiraa gaafa akkanatti dubartii fakkaatee deemu nuti dubartoonni miskiina jechuudha. Akkanatti meekaappii dibatee mataa haadatee nyaara haadatee kuulii dibatee bakka. Waa hunda dubartii fakkeessee gaafa akkanatti deemee sitti dhiyaatu rakkoo hamaa sirraan ga'uu danda'a jechuudha. Dubartii baay'ee shakkamtu barri kana garuu tashakkamaa jirtu dubartii dhalleedha. Dubartii maxxifoo taatee jirti. Finfinnee keessa akkuma yeroo darbe isinirratti isinii hojjedhe jechuudha. Dubartii holqindeessitee guruupii uumuudhaan ashiishiidhaan nama galaafachuutti kan isiin gadi teettee qabamte jechuudha. Kuni garuu dhiirri jijjiiratee dubartii fakkaatee aartee qaxxalatee dubartii fakkaatee hoteela keessa galee achi keessa yakka hamaa raawwatee qabamee adabbii hidhaa waggaa tokkootiin adabamee jira. Kun ga'a miti. Nama yakka raawwatee hidhanii achitti qallabanii waggaa tokko booda gadi baasan kun adabbii ga'a miti. Kanatu kana fide qaraayyuu Itoophiyaa keessatti namni yoo nama ajjeese murtii isaa madaaluuf fudhatu. Yoo haati murtii isaa madaaluuf fudhatu kan nama ajjeesu osoo ajjeesanii kaa'ate osoo harkarraa muranii fakkaattonni isaanii kan dugda duubarraa jira hirrifatanii waarraa baratan jechuudha. Kanaaf wanta akkasii hin jiru hidhaa nyaachisaa gadi dhiisuudha jechuudha. Kun ammoo biyyattii kufaatii hamaa akka geessaa jiru hattuu shittaa akka babal'atu akka qarqaaraa jiru seerri cimaa seerri murtii adabbii isaanii madaalu waan hin kennamneef kanaaf simanii itti fufaa jiran jechuudha babal'atanii. Obboleewwan kiyyaa wallahi rabbiin nama haa tiksu. Itoophiyaa keessatti waan gurraa fudhageetitti hin tolleedha kan raawwatamaa jiru jechuudha. Akkuma argaa jirta wanna garagaraatiin raawwatama raawwii wanna fokkataa sila afaan namaatiifuu hin tolleedha wanni raawwatamaa jiru. Baay'ee nama gaddisiisa. Rabbiin bara kana nuuf haa jijjiiramu. Akka amantaa islaamaatitti dhiirri dubartii fakkaachuun rabbiin inni abaaramaadha jedhan. Namni dhiirri dubartii fakkaatee deemu akkasuma dubartiin dhiira fakkaatee deemtu abaaramtuudha jedhan. Akka amantaa islaamaatitti jechuudha. Walla rabbiin najaa nu haa baasu. Obboleewwan kiyya piliis gaafa galtanii gaafa biyyatti galtanii keessattuu ijoolleen nuti warroonni akka malatti miiliyoona Finfinnee keessatti miidhamaa jiru warroota biyya namaatti galu kana jechuudha. Warroota biyya namaatti galu kana akka malee irratti akka xiyyeeffatan gabaasni guyyaa guyyaarraatti achirraa nuuf qaqqabaa jira. Rabbiin nu haa tiksu. Anaaf sillee obboleettii tiyya si haa tiksu nu haa tiksu. Of eeggadha. Gaafan algaa qabattanii bultanillee dursa osoo balbalan qolloofini gajjadha algaa jedhallee ilaalaa shintibeetiillee taftiisha godha. Taftiish jabaa godhaa taasisaadha jechuudha. Dubartii fakkaatee nama balbalasiin akkaakuullee hin amaninaadha. Gibbiin tokko
kaduriyyeedhaan guutan finfinneen jechuudha. Garuu algaaniin yaani afaan arabaatiif banduq jedhama. Afaan kenna algamaa jennume algama kan wanni bira afaan biraa jira haree. Algaa qabatanii yeroo bultanii yookaan hoteela qabatanii yeroo bultanii bilis of eeggadha. Nafsi abbaan eenyu hoggaan hedduu jedhan keessattuu dubartoonni yoo adda jiraata fa'a. Garuu adda finfinnee keessa dubartoonni alaa galtuun bultii dheeyyaatti bultullee ni jirti maaliif tomaatii ofirraa dhabdee bultu jiraachuu dandeessi. Of eeggadha masanqaaqa guddaa ofii godhaa nafsi abbaa eenyu hoggaan hedduu sila ta'ee fi finfinnee keessatti waan babbadaa guyyaarraa fokkataa kan deemaa jira jechuudha. Mee kan akkanatti uffatee aartee godhatee shishinii godhatee shishinii godhatee akkana laalka akka ajaa'ibaa kana uffatee dubartii maalirraa shakkitamee akkana fuulee keessa si dhufe. Mee kana maalirraa shakkita? Ilaalime. Dubartii mi jedha ani garuu irraa shakku. An kana garuu akka yoona dhufe irraa shakku. Maaliidha karoorri isaa? Karoorri isaa maaliidha? Areeda haadatee, nyaara haadatee, kuulii dibatee, aartee bitatee, qopheeffatee kun karoora yeroo dheeraati. Bitatee gixxim godhee qopheeffatee qophii ofii galma geeffatuudhaaf karoora jabaa karoorfatee lafuma jala xumuratee itti karoorfateeti. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Maal fedheeti garuu? Dhiirummaa ta'uufiitti qaanfatee immoo maal fedheeti? Dhiira ta'uu hanqinnummaa ofitti beekee moo maal fedheeti moo akka warra kaanii astaghfirullah akka warra kaanii wal jijjiiruu fedheeti? Yaanni isaa fuulduratti tariisanuma ta'innaa yaada jedhu nama shakkisiisa. Dhugaa rabbii osoo akkanaa kana qabanii ajjeesanii murtii waggaa tokko adabbii waggaa tokkotti qofatti kennan amma nama gaarii jechuudha. Gaadhaa miti. Wallahi osoo ajjeesanii osoo adabbii hamaa irratti fudhatanii fakkaattonni isaa kan duuba isaa jiran irraa barata waan ta'eef. Uummanni fokkataan akkanaa safuu cabsee Oromoo safuu qabdi safuu cabsee mee amantaadhiis amantaa isaan beeku. Oromoon amantaan kamiyyuu Allahu a'lam amantaa waan kanaa jechuudha. Dubartii gara dhiiraatti jijjiiru dhiira gara dubartiitti jijjiiru hin jira jedhee yaadu garuu Allahu a'lam akka amantaa keenyaatti abaaramaadha. Akka amantaa islaamaatti kun abaaramaadha. Kanaa jennaan obboleewwan kiyya hedduu wanta achi keessa deemu hedduu fokkataadha. Hedduu waan nama jibbisiisaati. Eenyutti amanta? Dhugaa rabbii. Amma kuni laal seenee akka namni tokkorraa shakkinee dalagaa dhaqee yakka hamaa achi keessatti raawwate jechuudha hoteela keessatti. Erga yakka raawwatu isaa arganii qabanii qaama seeraatiif dhiyeessanii gaafa fattashanii ilma dhiiraa ta'uu gaafa inni yakka isaan irratti argan adda baafatanii jechuudha. Dubartii ta'e achi keessa jiraataa ture jechuudha. Ilaala obboleewwan kiyya. Wanna fokkataa wallaahi wanna arrabni namaayyuu qabuudhaaf namatti hin tolle. Areeda haadatee nyaara haadatee haya badabboo maal garuu dhiira ta'uurraa maaltu irraa hir'ate mee amma akkanatti maaltu isarraa hir'ate kuulii dhiirummaa ofiitii yoo himatee dalagate maaltu isarraa hir'ate mee mucaa kana mee ilaala maaltu isarraa bade uumaa rabbiin ganama isaa uume maaliif jijjiiruudhaaf maaltu akka jijjiiruuf sababa isaaf ta'e baay'ee nama dhibaa obboleewwan kiyya baay'ee nama gaddisiisaa hundumaafuu rabbiin biyya teenya nagaa godhu biyya teenya mujisaa kanaaf jedhee rabbiin balaa nutti hin buusini rabbiin balaa nama tokkootiif ta'e rabbiin namatti dallana wallaa wanta akkanaa dallansuu rabbii namatti fiddi rabbiin namatti dallana wallaahi rabbiin nama haasattaru obboleewwan kiyya rabbiin biyya teenya biyya nagaa nu haa taasisu argaa jirtan biyyoota garaagaraa Ameerikaan maal akka ta'aa jirtu argaarta ibiddaan sababa takkaan malitti ibiddaan rabbiin dallansuu ofiitti gadi dhiisee maal ta'a akkas isiin ta'aa jirtu. Israa'eel maal akka taate argaa jirtan bubbeef roobatti gadi dhiisee maal akka godhe argaa jirtan dallansuu rabbiiti. Wal argaa jirtani. Wallaahi biyyoota hindii maal akka taate
Indoneesiyaan roobaan maal akka taate argaa jirtan. Liibiyaan roobaan maal akka taate argaa jirtan. Liibiyaa keessa bar guyyaa takka galaanni irra garagalee nama 5,000 bar dhaban. Nama 5,000 dhaban. Wallahi kun dallansuu rabbiiti. Liibiyaa keessatti ilmi namaa akka hoolaatitti, hoolaa warra hoteelaa guyyarraa qaluutitti qalamaa oola. Kalii keessaa yaasaa oolan. Rabbiin ammoo dafee hin jarjaru, akka kenna hin jarjaru malee rabbiin ni dallana. Rabbiin nama dallansuu isaa jalaa ba'u nu haa taasisu. Obboleewwan kiyyaa du'aa yoodiif kadhadha. Biyya keenyaaf illee nagaa hawwa. Yoo biyyi teenya naga taate haara galfanni gallee haaratti galfannu. Wallahi kabadee hojii rabbiin nu balleessini. Obboleewwan kiyyaa waan fokkataa guyyarraa dhageenya. Waan nama gaddisiisu guyyarraa dhageenya. Maaliif? Nama jibbisiisa dhageettuu sitti hin tolu. Obboleewwan kiyyaa wallahi rabbi nu haa sattaru. Inshaallah rabbiin nama waan darbeerraa baratee irraa deebi'u nu haa taasisu. Kunniin barachuuf illee hin jiru. Isaan bade kana wajjin rabbiin nu balleessin. Dallansuu isaaniitiin masaakiin hangalaafatini. Matama isaaniitiin haa deebi'u. Rabbiin matama isaaniitiin irraa haa kaffalu malee masaakiina biraan tuqin balaa isaaniitiin rabbiin namatti dallana. Wallahi rabbi namatti dallana. Uumaa rabbiin ganam uume harkaan jijjiiruuf yaaluun kun dallansuu rabbiiti. Rabbiin namatti dallana. Kanaaf rabbiin nu haa tiksu. Rabbiin biyya keenyaa biyya nagaa nu haa taasisu. Inshaallah rabbiin nama yaada muraada ofii guuttatee biyya namaatiis gara biyya ofiititti deebi'u rabbiin nu haa taasisu. Baqa garbummaa rabbiin gahee nu naa jedhu. Wallahi rabbiin gahee nu naa jedhu obboleewwan kiyyaa. Baqa tana gahee nu naa jedhu. Baay'ee dadhabnee jirra. Baay'ee adagoofnee jirra. Baay'ee baannee jirra. Baay'ee safarree jirra. Waa hedduuf nu saaxilee. Sabaruun gubanni adagaan mana namaa waa hedduuf nu saaxilee. Nafsee kumaatama dhabnee jirra baqa kana keessatti. Akkuma jijjiiramni jiru miidhaan illee jira. Osoo gadi qabdee ilaalte miidhaa irra baay'eedha. Kan biyya namaa baqattummaa kana kan arganneerra kan miidhamnetu irra caala jechuudha gadi qabne osoo ilaalle. Maaliif yoo jette nafsee deebisaa hin qabne, nafsee qaalii deebisaa hin qabne biyya sababa baqaatiin akka baala harcaatti, akka baala mukarraatitti harcaa'e jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya bakkuma jirtanitti rabbiin isin haa tiksu. Nama nagahaan bahee nagahaan galu isin haa taasisu. Nageenyi mataan isii qabeenya. Nageenyi mataan isiidhaa warqii daddahaba. Wanti itti madaalamtu hin jirtu. Rabbiin fayyaa isinii kenne isinirratti haa dagatu. Rabbiin nagaa isiniif kennan isinirratti haa dagatu. Bakka isin jirtanitti rabbiin isin bira haa jiraatu. Obboleewwan kiyya hedduu ulfaata. Rabbi nu haa tiksu. Akkuma obboleettii teennaa argitanii sanii jechuudha. Obboleettii teennaa argitanii jirtan. Tasuu darabiyaatitti jechuudha. Mee yaada gadi fageenyaan irra deebi'ee isiniif ka'a. Mormii koomentii jalatti koomentii keessa hundumaayyuu ilaalaan ture. Waa'ee obboleettii teennaa sanillee anillee waan qulqulleeffadhe irraa viidiyoo isinii hojjedha inshaallah yoo yeroo argadhe. Du'aa yooliif kadhadhaa bakkuma jirtaniif wal quba qabaadhaadha. Obboleewwan kiyya. Wallahi maal akka jedhu keessi kiyya na dhukkuba wallahi. Mucayyoo takkas mucayyoo ajamaanitti viidiyoo irraa hojjedhu naan jedhan hin hojjenne. Ajamaaniin keessatti ijoolleen du'aa jirtan viidiyoo ni hojjedha. Piliis mucayyoon sun rakkattee akka malee rakkoo hamaa keessatti. Mucayyoo sanillee mee bira haa dhaabannu viidiyoo sun hojjedha inshaallah. Ajamaaniin keessatti rakkoo hamaa dhukkubaaf saaxilamtee akka maletti jirti hunda dhufte waggaa reef waggaa geetti. Maaloo nafseetii garam ijoollee xiyyaatti na deebisaa itti lallabataa jirti. Warroonni argitan warroonni argine isiniif hojjedha. Namoonni tarii beektan jiraachuu danda'a sababa kana namni takka lamallee yoo argee dhaqee qarqaare yoo qarqaaruus dadhabdan du'aayiidhaan bira dhaabbattanii foormeeshinii gaariidha. Isin qaqqabsiisa yoo yeroo argadhe viidiyoo mucayyoo sanii isin hojjedha isiniin jedha. Obboleewwan kiyyaa viidiyoo kana yeroo daawwattan laayikii godhaa. Laayikiin gatii isin gaffalchiisu laayikii godhaa, sheerii godhaa, koomentii dogongora hanqinnaa fi dogongora jiru hundaayyuu koomentii jalatti naaf barreessaadha. Aniin haasawu hanqinna ofirratti hin argu isiniin na dhageeffattan garuu hanqinnaa fi dogongora kiyya narratti argitan waan ta'eef dogongora kiyya kana sirreeffadhu kun sirraa hin ta'u jettan inni sirreeffadha jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyyaa inshaallah viidiyoo sanarratti dheeressu hamma viidiyoo biraatiif walitti deebinutti turtii gaarii keessanaa tura. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu.